hunda dura kabajamtoota qondaalota waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa akkasumas Oromiyaa mara keessa jirtanii kabajamtoota ilmaan Oromoo utubaa qabsoo bilisummaa Oromoo ta'an kanneen bilisummaan na barbaachisa jedhanii aarsaa kaffalaa jiran waraana bilisummaa Oromoo bobaasaa jala dhuffachuudhaan bosona ta'uudhaan waraanni bilisummaa Oromoo akka jiraatu godhe uummanni Oromoo biyya alaa biyya keessaa jiru warri utubaa qabsoo kana ta'an baga guyyaa kana geessanii baga guyyaa marsaa ayyaana waboo waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa kana geessaniin jedha. Itti aansuudhaan miseensota waraana bilisummaa Oromoo humna ittisaa uummata Oromoo naannoo kana jiraatu kanneen hojiin kun akka milkaa'u callaa isaan oomishan kun bayee firii godhatee bilisummaa akka fiduuf itti dadhaban baga guyyaa kana geessanii baga waliin geenyeen isiniin jedha. Egaa wanni nuti jennu eebbatu eebbifamtu. Eebbi isin eebbifamtanii eebba sabboonummaa irraa gara warraaqummaa irraa gara waraana ta'uu waraana keessaa immoo waraana sabaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uutti dhuftan jechuudha. Kanaaf egaa guyyaa kana geessanii guyyaa kana baga geessanii isiniin jedha. Guyyaan kun akkuma irra deddeebine yeroo adda addaa dubbannu guyyaa itti lubbuu tokkitti qaalii qabdan guyyaa itti jireenya keessan aarsaa uummata keessaniif gootanidha jechuudha. Guyyaa sanatti eebbifamtan jechuudha. Kanaaf baga walumaa galatti guyyaa itti lubbuu tokkitti kana wareeguudhaaf of kitimuudhaaf yookiin immoo of laachuudhaaf guyyaa kana geessaniin isiniin jedha. Gabaabaatti wanni kun ergaa qabdi waan ta'eef jechuudha. Kana gaafa jennu maal jechuudha? Har'a ga'uu jechuun guyyaa itti miindaa nyaachuudhaaf iddoo kana dhufan miti. Guyyaa kana ga'uu jechuun guyyaa itti jireenya dhuunfaa jiraachuudhaaf dhufan miti. Guyyaa kana ga'uu jechuun guyyaa itti sadoo dhuunfaadhaaf deeman miti. Guyyaa kana ga'uu jechuun guyyaa itti uummaticha roorroo garbummaa waggaa 160tti dhiyaatu keessa ture. Guyyaa itti Oromoon qe'ee isaa irratti salphate. Guyyaa itti Oromoon qe'ee isaa irratti gudaadame. Guyyaa itti Oromoon miilli isaa manadhaa keessatti itti cite sana garbummaa sana irraa kuffifne ifa bilisummaatti baafnu sana guyyaa isin geessanidha jechuudha. Guyyaan kun guyyaa isin itti irbuu kana galtanidha. Guyyaa itti isin waadaa kana galtanidha jechuudha. Kanaaf egaa uummanni Oromoo kaleessuma dheengaddayyuu egaa roorroo alagaa jalatti kufee guyyaa tokko takka garbummaa tole jedhee fudhatee hin beeku. Garbummaa tole jedhee fudhatee hin beeku. Namoonni dhuunfaadhaan gaaratti galanii roorroo alagaa abashaan nutti fidde ofirraa mormachuudhaaf gootonni keenya hedduun hanga guyyaa har'aa geenyutti itti kitimaman miillaa itti citan qaamaan itti salphatanii manni itti diigamee jireenyi isaa itti badee qabsoo nu dhaalchisetu jira jechuudha. Kanaaf warra qabsoo nu dhaalchise sanarraatu qabsoo dhaalle malee qabsoo hin dhaalle nuti. Oromoon haqa kaleessa qabu, lafa kaleessa qabu, dhugaa kaleessa qabu, qe'ee isaa irratti salphateetu har'a dirree qabsoo jira jechuudha. Kanaaf egaa qabsoo kaleessa dheengadda faffacaadhaan waggaa dheeraadhaaf geggeessaa ture sana toora tokko jalatti fidateetu adda bilisummaa Oromoo kana hundeeffatee Oromoon akka dhaabaatti dhaaba kana uummate jechuudha. Dhaaba qawweedhaan bilisummaa isaaf fiduuf Oromoon dhaaba adda bilisummaa Oromoo ABO kana dhaabbate jechuudha. Sanatti miseensa taane. Sanatti misoomsamuudhaaf immoo kaayyootu qaba jechuudha. Dhaabi kuni kaayyoo Oromoon itti kennate imaanaan itti Oromoon itti kennatetu jira jechuudha. Galfata Oromoon itti kennatetu jira jechuudha. Galfanni Oromoon itti kennate biyya isaa irratti abbaa ta'uu dadhabeetu lafa isaa irraa buqqa'eetu jireenya isaa dhabeetu mirga kabajaa namummaa dhabeetu mirga kabajaa namummaa kana na gonfachiisi qawweedhaan loliiti diina kanarraa narraa kuffisiiti biyya koo irratti abbaa na godhii nuun jedhee jechuudha Oromoon. Kanatu maanaa sana baannaa jechuudha. Galfata sana baannaa jechuudha. Galfata kanatu nurra jira jechuudha. Kana gaafa jennu nu warra qawwee dhukaasu qofatu qabsoo keessa jira miti. Silaayyuu kan nu baatee deemu kan nurra golboobee jiru bobaa jala kan nu uffatee nu dhossee qabsoo nu geggeessisu utubaa qabsichaa kan ta'e uummatichaa jechuudha. Uummatichaaf qabsoo geggeessinu. Uummata Oromoo kanaaf qabsoo geggeessinu. Kanaaf egaa uummata Oromoo kanaaf qabsoo gaafa geggeessinu akka uummanni Oromoo kun nurraa eegu sanatti qabsoo geggeessina jechuudha. Maal deebisuuf deemna waan ta'eef duudhaa Oromoo kaleessa dheegadda qabu deebisuuf deemna waan ta'eef safuu Oromoo bade deebisuuf deemna waan ta'eef aadaa Oromoo bade deebisuuf deemna waan ta'eef
sirna Oromoo jalaa kaleessa badee Oromoon qe'ee irratti salphate sana bakkatti deebisuudhaaf deemna waan ta'eef kan iddootti naa deebisee dheetu galfata nutti kennate waan ta'eef akka inni barbaade sanatti tu deemneetu biyya dhabne kana dhuunfanna jenneetu aarsaa kaffallaa jechuudha. Har'a qabsoon bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo eega jalqabe waggoota 50tti dhiyaatu as ga'uudhaaf iyyuu aarsaa baay'ee nu kaffalchiise. Oromoon akka sabaatti aarsaa baay'ee kaffale. Har'as aarsaa baay'ee kaffalaa jira. Aarsaa Oromoon kaffale kuni kan waraana bilisummaa Oromoo jaallatus Oromoo ta'ee akka sabaatti Oromummaan kan kenname kan waraana bilisummaa Oromoo jibbus diina ta'ee kanatti nutti dhukaasus bilisummaa argatu inni qabsaa'aa fi jirra nuti qabsoo sabaa geggeessina waan ta'eef jechuudha. Warroota qabsoon sabaa sun hin gallee fi akka biyya dhabe hin beekneef akka waan biyya qabnuutti nu hubata. Biyya qabna garuu biyya keenya irratti abbaan taane jechuudha. Warra mataan garboome warra qalbii garbooman namni garbummaa lama garbooma garbummaa sabaa akkuma waliigalaattuu qabna isa qawwee nutti dhukaasu mana diinaa keessa hojjetu milishaa ta'ee rifeenota ta'ee maqaa Oromootiin Oromoo dhaatee isa qawwee nutti dhukaasuufis inuma qabsoomu bilisummaan addatti san dhiibu waan ta'eef bor jechuudha. Qabsoo Oromoon geggeessu qabsoo sabaati jechuudha qabsoo sirna irratti geggeessu. Egaa garbummaa lama jiru keessa kan warra osoo hin bilisoomin nuti bilisoomneerra jedhanii sammuu isaanii akka waan of bilisoomsaniitti qalbii sammuu of garboomsantu jira jechuudha. Isaan toora goomanadhaan cirra deeman. Ammoo bilisummaa Oromoo ammoo bilisummaa biyyoota addunyaarraa wanti adda godhu hin jiru. Bilisummaa sana argachuudhaaf immoo waraanatu nu barbaachise. Addunyaa kanarra biyyoonni akkasittiin ta'anii sireerra ciisanii miila dhiqatanii bilisummaa argatan gonkumaayyuu hin argamne jechuudha. Dhageenyees hin beekne. Qoosan salphaa miti bilisummaan salphaatti dhufu bilisummaa jechuun warraaqsa jechuun lubbuu namaa nyaata dhiiga namaa dhangalaasa lafee namaa cabsa argaa jirra jechuudha. Uummanni Oromoo nu jaallatu nu wajjin wareegamaa jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo keessatti qabsoo duulli Oromoo irratti gaggeeffame duula waraana bilisummaa Oromoo qofa miti argaa jirra waan ta'eef. Duula bal'aa uummata Oromoo irratti gaggeeffamedha. Sana ofirraa kaasuudhaaf qabsootti jirra jechuudha. Kun immoo muuxannoo isaatti qaba Oromoon. Minilik irraa kaasee Haayile Sillaasee irraa kaasee Dargii irraa kaasee Wayyaanee irraa kaasee Biltsiginnaa yookiin immoo badhaadhina sobaa badhaadhina afaanii paartii badhaadhinaa ofiin jedhu waan ta'eef. Egaa sirni amma fiitti jedhamtu kun sirna waggaa 8 guutuu dhiiga Oromoo dhangalaasaa farra sabboonummaa akkati maqaa Oromoo iyyuu dhaanne warra si godhaniidha jechuudha. Warri maqaa Oromootiin daldalan kun Oromoon isa kana irra deddeebi'ee beekan warri waan kana hubate kan inni haasa'u waan kana jechuudha. Sirni amma jiru kun maqaa Oromootiin daldalaa maqaa Oromootiin daldala Oromummaa dhaatee deema. Maqaa Oromootiin daldalu iyyuu malee immoo kan inni gochaa jiru immoo sirna Minilikii fi Haayile Sillaasee sakaleessaa nutti deebisuuf isa deemu jechuudha. Sirnichi achuma jira waan ta'eef namatu iddoo wal jijjiire malee sirni sun hin jijjiiramne waan ta'eef. Kanaaf egaa kan si burjaajessu ololaan faarsee bulaan obboloota lamaan gidduudhaatu qawwee dhaamna. Qawween obboloota lamaan gidduudhaa callisuu qabaa nuun jedha jechuudha. Obbolaa kamimee kan nuyi itti dhukaasaa jirru obbolaa kam obboleessa keessan kamitti dhukaasaa jirtu sirnatti dhukaasaa jirru nuyi namatti dhukaasaa hin jirru. Naataa na barbaachisa sirni kun naataa jedheetu immoo keessaa hojjetaa jira qawwee qabatee sitti dhufaa hin du'aa jechuudha. Mee obbolaa kamitti dhukaafnee beenna obbolaatti dhukaafne siin qabna nuti. Kaleessas Minilik irraa kaasee haga har'aatti sirna Oromoo dhiiga dhangalaasaa jiru sirna qe'ee Oromoo gubu sirna mana Oromoo cabsu balleessu sirna Oromummaaf Oromoo nyaatu lolaa jirra jechuudha. Har'a sanumatti jirra jechuudha. Sana keessatti egaa kan jabinaaf cichoomina nu barbaadu wanti lubbuu namaa caalu hin jiru. Eenyuyyuu kan hubachuu qabu waraanni bilisummaa Oromoo kunis har'a Oromoon hedduu tuullaa guyyaa guyyaatti gara dirree qabsootti dhaloonni dhufaa jira. Boris inuma dhufa. Waraanni bilisummaa Oromoo kun lubbuu qabu tokkitti uummatichaaf kennu. Kanarra immoo wanti godhu hin jiru jechuudha. Wanti godhu hin jiru. Wanti lubbuu namaa caalu hin jiru waan ta'eef. Kana gaafa jennu uummanni Oromoos warri olalus inni ala jirus keessa jirus dhugaa kana inuma beekaa jechuudha.
fakkeessituun garuu kan maqaa waraana bilisummaa Oromoo dhaattee deemtu kan maqaa qabsoo bilisummaa Oromoo dhaattee deemtu bilchiginnaa dabalatee warra Oromoo salphifteef Oromoo cabsiteetu jira jechuudha. Isee akkasiif immoo iddoo kennuun barbaachisaa miti. Isee akkasiif immoo gurra kennuun barbaachisaa miti. Isa kanaaf egaa isin imaanaatu nurka jira isiniin jedheera. Wanni nuti goonu uummanni Oromoo waan irraa barbaadu nus waan deemnuuf beennaa jechuudha. Wanti nu beeknu bilisummaa fiduu deemna, walabummaa fiduu deemna, birmadummaa fiduu deemna. Kanaafuu alaabattii qabnu kana handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee kaleessa dheengadda ilmaan Tuulamaa keessa dhiibame sana keessatti tu gadhaabuu barbaannaa jechuudha seekan. Haga sanaattitu kan nuyi deemsa deemnu jechuudha. Burjaajiin meeqa yoo dhalate ta'ees darbe jechuudha. Dhimma isaati waan nu gashuun qabu. Kanaaf isin dhaloota akkamiiti jechuudha gabaabumatti dhaloota lafa gahuu deemu beeku. Dhaloota eessa akka ka'eef eessa akka gahuudhaaf deemu beekuudha jechuudha. Yoo kanan beekin addana dhufuun dogoggora. As dhufuun dogoggora jechuudha. Bilisummaa barbaacha deemna. Bilisummaan immoo maali? Hiikoon bilisummaa immoo biyya dhaban barbaaddachuu jechuudha. Oromoon biyya walaba qaba kaleessa dheengaddachuu. Biyya kaleessa dheengadde Oromoon jaarraa 16 hanga xumura jaarraa 19ffaatti lolee deeffate sana barbaade sana dhabe Oromoon dhugaa dhabe jechuudha. Haqa namaa barbaannee miti dirree qabsoo kan jiru. Dhugaa keenya barbaacha deemna jechuudha. Warri sana beekan immoo utuu beekanitu dhugaa kana jallisu jechuudha. Alagaan kaleessa dheengaddas seenaa Oromoo xureessee barreessaa ture inuma beekna. Oromoo bineensa godhee nutti maa ture. Har'a nu biraa namni gochaa jiru jechuudha. Kaleessa dheengaddallee afaan Tigiree yookiin afaan Amaaraa dubbataa nuun jedhu har'a immoo afaan Oromoo dubbataa nuun jedhu jechuudha. Har'a immoo afaan keenya dubbataa bofaa afaa jalaa ciiseetu kalee nu quqquuqa jechuudha. Ija nu jaamsuu nutti deemaa jechuudha. Baay'ee gadi fageessanii ilaaluu nama barbaachisa. Keessattuu waan sirna kana ifaadha Oromoodhaaf jechuudha. Kanaaf egaa isin dhaloota har'aa kana taatanii Oromoon kaleessa dheengadda waggaa 160 garbummaa jala ture waggaa 160 fuuldura warra bilisummaa barbaachaa wareegamee lafa kana jala jiru jira. Seenaadhaan warra jiran isaan lafa kana keessaa ka'anii nuti har'a garbummaa keessa jiraachuutu nu arganii nutti kolfuu jechuudha. Jeneraal Taaddasaa Birruufa hin qaanofnaa jechuudha. Hin qaanofnaa jechuudha. Waan isaan jalqaban sanatti har'ayyuu xumura gochuudhaaf itti jirra jechuudha. Kanaafuu waan jaalli koo asii kaase tokkummaa jaallummaa qabaatanii jaalala dhugaa qabaatanii qabsoo gaggeessanii cichoominaan maaliif akka ba'an beekanii galma xumuraa sana ga'uutu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf immoo aarsaatu nama gaafatti jechuudha. Ayyallaa keessa lixu nama gaafatti, boolla keessa lixu nama gaafatti, muka yaabuu nama gaafatti, dhiiga dhangalaasuu nama gaafatti, dafqa cabsuu nama gaafatti, Oromiyaa guutuu keessa miillaan naanna'uu nama gaafatti jechuudha. Kana beennee dirree qabsoo jirra jechuudha. Kanaaf egaa walumaa galatti kaadhimamtoonni jaalala iddoo kana jirtan waraanni bilisummaa Oromoo waraana akkaan salphaa abbaan argee arrabatti dadhabu miti jechuudha. Alagaan isinii beekti jechuudha. Kaleessa dheengadda sodaatamaa ture har'a sodaatamaa jira. Injifannoo boonsaa eega qabsoon bilisummaa Oromoo jalqabee Oromoon akka afaan isaa dubbatu ani Oromoodha jedhee ofii himatuyyuu sadarkaa kanatti fidee galche jechuudha. Silaaniif isin utuu jaallammee kaleessa dheengaddatti wareegamne utuu Oromoon jireenyi isaatti hin banne aniif isin yoon afaan biraayyuu dubbanna malee waan ittiin addana dhaabadhee haasa'u kanaan isin ittiin haasa'u jechuudha. Bu'aa qabsoon bilisummaa fideedha kun hundumtisaa. Bu'aa wareegamaan dhufeedha kun hundumtisaa. Injifannoolee boonsaa addi bilisummaa Oromoo iyyuu erga hundeeffamee ka'ee guyyaa goototaan guyyaa waraana bilisummaa Oromoo nuyi kabajnu kun guyyaa lafa waraanni bilisummaa Oromoo reef hundooftu kichuudhaan jirtu sirni dargi lafa balleessuudhaaf itti duule keessatti cichoominaan keessa darbanii lafa quunnamtiin tokko hin jirretti ayyaana guddaa 1980 ayyaaneffatan maqaa kun iyyuu kanaaf isinii kenname jechuudha. Nuti egaa fakkeenya warra sanaati. Nuti egaa duuka buutota warra sanaati. Isaan sanarraa maquu hin qabnu jechuudha. Kanaaf yeroo hundaayyuu maal jenna? Iji keenya akka farda gaarii harkiftuu asfaaltii gubbaarra akkasitti kaa'u akkasiin konkolaataan arginetti fuuldura duwwaa akkasiin ilaaltu jechuudha. Iji keenya
hamma lafa galma keenya ga'uu sana ilaaluu danda'u qaba malee asii nami gante asii faarsee bulaa waan barbaade nuun jedhe waan nu galchuun qabu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo hanga har'aatti akkuma jaalli keenya jedhee ganee beekuun beennu jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee waraanaa bilisummaa Oromootu jira kan bilisummaa Oromoo taa'ee waraanu jira. Isaan akkasii immoo waraana waboos bakka hin bu'anii Oromoos bakka hin bu'anii jechuudha. Kaleessa deengada seenaa biyya kamii keessa iyyuu wanta akkasii tureera jechuudha. Waan nama dinquus hin qabu jechuudha. Egaa walumaa galatti wanti nuyi beeknu gantuuni buryoo ganayyuu inuma gana. Warri kaleessa deengada qabsoo Oromootti goobanaa ta'anis maqaan isaaniif seenaan isaanii hanga irraa waan ittiin jedhamu hubadha. Akkaataa itti seenaan isaanii haasa'amu hubadha. Dhugaa Oromoo bade kana namni gane dhugaa Oromoo bade kana namni sharafe bara jireenya isaa dhalli dhala isaatii qaanaa Oromoo keessa jiraata jechuudha. Qawwee kana fuudhanii diinatti kennu jechuun immoo salphina haadha manaa ofii dhiira kan biraadhaa kennuuti wajjin sana caalmaatu salphina guddaadha utuu beekee jechuudha. Namni qawwee kana fuutee diinatti laattu jechuudha. Warra akkasitti silaa Oromoo iyyuu intala isaatti ni heerumsiisu jechuudha. Yoo dubartii taate immoo dhiirri iyyuu fuudhu jechuudha silaa utuu beekne. Namaaf hin galu garuu jechuudha. Kanaaf wanni akkasiin dhibde jechuu hin dandeenye. Kanaaf egaa gabaabaadhumatti isin eebbifamtoonni waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa guyyaa har'aa kana geessanii amma sirra deebi'ee baga guyyaa kana geessan isiniin jedha. Guyyaan kun guyyaa injifannoo guyyaa milkii isiniif haa ta'u ulfaadhaa fayyaa ta'aa isiniin jedha.